keenya isinii dabarsan sirriitti hordofaatii warroonni karaa konkolaataa karaa Finfinnee deemutti karaa cufuun dirqama keessan hiriira bayaatii dhumadhaa isiniin hin jennu ka warra dhumateefuu garaan nu madaa'ee jira hiriira baatanii dhumatinaati karaa cufa karaan irratti haa cufanu karaan kallattii hundaan jechoota qeerroon ajaja qeerroo tokkollee jalaan dabarsina waan isinin jedha walirratti ilaalina yoo arsiin dhumatu yoo hargeen dhumatu akkamitti garaa isinin nyaanne akkamitti walirratti ilaaltan dubartoonni teenya gamtaadhaan bakka maraa ka'uu qabaatan gamtaan walta'anii ka'uu qabaatan dubartoonni teenya Oromoon yoo harargee fi arsiin bichaan hin bilisoomsitu Oromoon akka yeroo harargee sanitti akka yeroo wayyaanee sanitti wal faana ka'ee Oromoon kutaan 11 dachii sochoosuu qabaata keessattuu dubartoonni teenya baay'ee namatti tola dubartoonni teenya obboleeyyan teenya yoo harargee keessa fuudhaniitiin mana hidhaatitti obboleeyyan haadha dubartiidha haadha dhiiraa yoo fuudhaniitiin mana hidhaatitti guuran yoo Oromoon kutaan gadafe immoo taa'u baay'ee namatti dhaga'ama Oromoo akkasii miti gamtaadhaan qabsoofneetiin namticha bineensa nafxanyaa kana ilma nafxanyaa kana ilma mililikii kana ilma eessuma mililikii kana gamtaan qabsoofnee ofirraa kaasuu qabaanna walirratti ilaalina yoo obboleeyyan teessan mana hidhaatitti dubartoonni mana hidhaatitti miidhamtu abiyyi bar mootummaadhaa miti bar namicha mataan hin jirre namicha majnuuna namicha ziiriin qeesonni dhamaafte ka ziiriin mataan isaa qollofamee jiru kana har'a odoo ruhii qabaatee odoo nafsee qabaatee haadha isaa taduute qabrii keessatti faarsaa haadha namaa mana hidhaatitti guureen gudeechisiisu haadha namaa waraana addaa waraana shaabiyaa itti ergaa waraana shaabiyaa isaanitti ergaa haadha namaa gudeechisiisu haadha ofii faarsaa ilmoo ofii wajjin jiraataa ilmoo ofii biyya guddatte keessatti barsiifataati ilmoo namaa daa'imman xiyyiitiin lafarraan qolu har'a kuni namticha of wallaalaa namicha sammuun hin jirre namicha waan biraa wanni inni itti amanu qawwee bichaa afaan qawwee bichatti namicha amanu namichi kun jechaadha odoo mataa qabaate har'a haadha ofii haawwata ofii har'a hidhatti guursiseeti mana hidhaa keessatti gudeechisiisu daa'imman sabiyyii waggaa 13 waggaa 10 waggaa 12 har'a mana hidhaa keessatti guursisiisu namichi kun namicha falfalaa kana Oromoo waan biraa social media kanarratti haasa'uu dhiisa wal arrabsuu dhiisa baatanii waa waliin jechuu dhiisa suuraa walii balleessaa waluu dhiisa diinni keenya abiyyi nafxanyaadha diinni keenya suuraa walii walirraan balleessina suuraa walii balleessaa oltanii suuraa ilma Oromoo yookaan intala Oromoo takka balleessaa oltanii faayidaan qabu suuraan ka balleessaan illee tolu suula abiyyiitii fi suuraa jala deemtotaati suuraan biraa balleessaan illee tolu yeroo kana fuula keenya kulliin keenya abiyyi irratti haadeeffannu gara abiyyiititti haadeeffannu akka obboleeyyan keenya biyya keessatti ilmoo ufii duubatti dhoggaa ufii yaateetiin rasaasa mootummaa afoo dhaabataa jirtu kanatti nullee sagalee qabnu waan harkaa qabnu ummata keenya wajjin haa dhaabbannu isinin jedha obboleeyyan kiyya wal arrabsuun faayidaa takka illee qabu social media kanarratti wal xiqqeessuun faayidaa qabu yeroo ammaa kana keessattuu yeroo eenyumallee qeeqanii eenyumallee arrabsanii miti yeroo eenyumallee suuraa namaa balleessanii miti yeroo ibiddi biyyatti qabataa jiru yeroo obboleeyyan teenya dhumataa jirtu yeroon kun yeroo walirratti ilaalanii miti warroonni biyya alaa keessaa bilbiltanii kutaa arsiitiif kutaa harargee irraa kutaa gadi hafe asiin gubbaa kanatti nama fakkaata asiin gubbaa kanatti Oromoo fakkaata arraba lamaan haasofta arraba lamaan dubbattan ufeega har'a warra biyya alaa keessa jiru warri bilbileetiin ummata wajjin ka'uu dhooge akka karaan cufne ka dhooge akka gabbaanii ummata baye wajjin hiriira kan baane dhooge warruma biyya kiyya alaa keessa jiru ummatuma diigamaa kan ummata mataa namaa wali qabuu hin dandeenye mataa namaa addaan diiguu malee wal arrabsuun yeroo kanatti arraba midhiyaana walii goruun yeroo kanatti sa'aatii kanatti hin barbaachisu kutaan gadaftanii jettan kutaan Oromiyaa keessa jirtan kutaa lamarraa gadaftanii jirtan kutaan sagalii hundi keessan wajjin ka'a lakkoofsa keessaa hambisuufi malee ani ummata wallootiin isaan nama diina garaacha jiru waa'ee ummata walloo sila ummata biraa wajjin ka'an jedhuun garuu Oromoo waan ta'aniif jechaan Oromoo keessaa hambisuun qaban lakkoofsaan Oromoo keessaa hambisuun qaban nu diina keessa jiran jenne akkuma isaan jiranitti mara isaaniitu maqaa dha'uu qaban Oromoo kutaa 11 jechuudha kana waan ta'eef an ummata wallootiin dirqamaati karaa cufaa yoo danda'an hin godhan
yoo dadhaban isaan waraana garaa ibidda garaacha jiran waraana bitaa mirgaan isaan nyaatu garaacha jiran ummanni walloo lakkoofsaaf itti makama malee ummata diina ofirraa bitaa mirgaan kallattii meeqaan ofirraa qolataa jiru isaan garuu lakkoofsa keessaa nan bifnuuf kutaa keessatti daballa jechuudha isaan warra kutaa keessatti dabalanii lakkoofsaaf itti dabalan malee warra bayaatii lola waan kana godhaa jedhanii hin jiru isaan ummata ruhii ufiitu eegeen bullamoon bulluun jiraataa jiru kana waan ta'eef oromoon kun wanoo maal eega yoo obboleeyyan isaanii mana hidhaatitti guuramtu yoo obboleeyyan isaanii gudeedamtu yoo obboleeyyan isaanii ajjeefamtu oromoon gadafe maal hojjeta oromoon biyya keessaa rakkoon qabu warri rakkoo qabu warra biyya alaa keessa jiru isintu dhooggaa jira isintu arraba lamaan deema warra arrabni keessan akka arraba jawweedha arraba lamaan hin deemina oromoo harargeetiif oromoo arsii hojii ol ka'a oromoo yoo gamtaan kaateetiin namicha kan ofirraa cabsiti malee kaawwan manatti dhooggaa yoo kun wal dhumu harargeef arsiin naman bilisoomsitu garuu haga tokko ofirraa qolatti diina itti dhaqu kana beekaa warri manatti dhooggitan warri gadi bayinaa jettan yoo gabroomuu eddan malee ummata karaa cufaa jedhaani ummataan dubartoonni gadaa bayanii ijoolleen qeerroon haateettu dubartiin manaa ba'uu qabaatte akka addunyaan argitutti kanaan itti lallaba funyaan buttanii asiin nama gubbaa kanarratti nama fakkaataa harka garaa jalaatiin gadi bayinaa jettanii ummata keessan dhooggitan ummanni oromiyaa keessaa wal biraa nafu sharriin biyya alaa keessaa itti deemaa jira kana beekuu qabaattan warroonni gadi bayinaa jettanii bilbiltanii dhooggitanii jettan ummataan karaa irraa cufaati dubartiin hiriira bayaa jedhani addunyaan haa argitu addunyaan akka dubartii fi akka haadha namaatiif addunyaan sochootu eenyullee wallaalu kana arganii fixaa inni fixu gudeedaa inni fixu waraana inni dubartiin dhayaa jiru kana keessatti maaltu deemaa jira walloon keessatti bakka mara wal gayaa jira bar miidhaan dubartii irra gayaa jiru kun bakka mara bakka isaan gabaa keessa jiranitti maal godhaa jiran walloon ummata walloo maal godhaa jiran kana odoo argitan gadi ba'aa jedhaani dubartootaan bana dubartoonni qoodaa fudhattu akka dubartoota alaatitti kana fakkii isinii argisiisanii jiran siinqee meeshaa aadaa isaanii qabatanii haa ba'anii meeshaa aadaa qabanii haa abaaranii namicha kana abaarsi rabbii isarratti haa bu'u inshaallah izni rabbiiti rabbiin isaan haa lolu akka inni daa'imman mana hidhaatitti galeetiniin daa'ima waggaa 13tiif daa'ima waggaa 10 daa'ima waggaa 3 waggaa 8 gudeessisiisaa jiranii bar gudeeddaa ajjeesaa jiranii bar diinni waraanni nafxanyaadha waraanni asaaminoo xiggeedha kana yoo dhageettan gurri keessan wallaahi billaahi bakka takkaan wal ga'u ta'a waraanni kun takkaan akka amma cal'iftan kanaa miti yoo amboon waraanni likkii malee irratti gadi hiisise kuuwwan maal hojjeta shawaan amboo mabicha hattuuwwan shawaa ka'a lafa amboon jalatti morma koola qabattaniin taa'ina yeroo mara ka'a isin lafa odoo isin kaatani gabrummaallee namni fiduu isin nurratti baachisu isin namni nama bilisoomsullee ummata shawaati ila sareen isin nyaatu eddanii bakka seentan hin qabdanii oromoon oromiyaa ofiin bilisoomsiti warroonni namicha kana jalatti galtanii ummata keenna fixaa jirtan poolisii naannoo oromiyaa yaa tirifraafota poolisii naannoo oromiyaa isin faatu nama ta'ee amma akkanatti ummata fixaa olii gaddeemee ijoollee teenna fixaa bakka maratti bakka seentan laalladha qabri isin fuutu eegge laalladha gaafa namichi kun waan isinii kafalee ofiitti dachaatanii nyaattanii namicha kana yaa ilmaan gadheedhaa yaa ilmaan saree poolisii naannoo oromiyaa yaa ummata mataan qabne yaa warra obboleeyyan keessan gudeedu yaa warra obboleetti teessan gudeedu yaa ummata kalbaa yaa ummata hayawaaniin namicha sammuun isaan jirre kana namicha haadha ofii faarsaa haadha namaa gudeechisiisu isa jala deemtanii warroonni obboleeyyan teessan gudeeddan gaafa tokko bara 80tti laga 80tti itti gaafatamuun keessan hin oolu itti gaafatama jalaa ba'uun eddan kana quba qabaadhaatuma waan dalaga poolisii makalaakaa jinnii ta'a federaala ta'a kana odoma beeytan dalagaa salphinne isin tuqu odoo beeytan har'a ummata keessan reebdanii dhagaa qawweedhaan afaan qawweetiin afaan mukaati dullaan xiqqoo isii qaaniin hin jiru xiqqoma isii waan isin dalagaa jirtan gurri keenya dhagaa jira arguullee baan dhagaa jirra bakka seentan soqadha akkasuma itti fufaati bakka isin seentan soqadha akka poolisiin oromiyaa qulqulluu yoo ummata ofii wajjin dhaabattan poolisii sayyaalii ajjeechaa irratti gootan yaa ilmaan asaaminoo xiggeedha isinii haftin seenaa akkanatti poolisii oromiyaa jechuudha poolisiin oromiyaa ilmaan asaaminoo xiggeeti bakka isin seentan
Oromiyaan bilisoomuun ooltu bakka isin seentan mala laalladha. Tokkoon Oromoo ka isinii dhiisu hin jiru. Haati Oromoota isinii dhiiftu hin jirtu. Namicha kana jalatti galtanii akkanatti ummata fixaa. Namicha kana jala galtanii wanni isinii dhiifamu tokko illee hin jiru. Kana quba qabaadha. Yaa ilmaan hattuudha. Ummata keenya ka biyya keessa gadi ba'u warri dhooggitan biyya keessa biyya alaa teettanii warri shira xaxxan. Shira xaxuu malee dalagaan teessa waan biraan jirtu. Ummata Arsii yoo dhumate ummanni Harargee yoo dhumate isin hin miidhu obboleeyyan keessanii miti. Ummanni biyya keessaa Oromoon biyya keessaa biyya alaatirraa itti bilbiltanii hin bayinaa jettanii dhooggitan malee ummanni Oromoo wal biraan hafu tasuma. Shira isin deemtaniin kana warroonni shira gubbaa kanatti deemtanii ummata biyya keessaa ba'uu dhooggitan ummata wal qixxeessitanii ba'uu dhooggitan isinillee ruhiin teessanillee itti gaafatama jalaan baatan. Tonkolii kana dhiisa. Shira kana dhiisa. Shirri kun isin awwaaxxawu. Eessi jira Maccaaf Tuulamaa? Yoo Arsiif Harargeen dhumattu eessi jirtan? Maaliif ba'uu diddan? Maaliif ummata wajjin dhaabatuu diddan? Ummanni Maccaaf Tuulamaa guutuun isaanii mataa miilli Maccaaf Tuulamaa wanni jedhamu. Walumaa galaan maaltu ba'uu isin dhoogge ummata wajjin? Maaltu isin sakaal? Isinillee ila seenaan isin gaafatuun ooltu har'a Oromoo kutaa lama bicha irratti kalaaltan kana. Seenaan isin gaafatuun ooltu borummoo namichi kun isin irratti labsuun oolu ka waraana Shaabiyaa fiti waraana Saaminoo Tsiggee kana ka Harargee Farsii irratti labse kana isinillee irratti labsamuun ila kaleessa komaandi boostii Wallagga irratti labse jedheen dhiisu namichi kun. Namicha nama dhiisuu miti namicha siiriin itti dalagamteetiin sammuun qabu nafxanyaan olii gadi oofaa jirti. Kana beekadha. Namicha niitiin ajajju. Namicha niitiin marraatu. Namicha niitiif jecha Oromoo fixu abiyyi jechuun. Abiyyi kaasa'uun cabadaadha. Namicha niitiin mana keessaa ergitee ilmi Zinnaash mana keessaa ergitee Oromoo ficcisiisu. Bakka itti galuu qabu jecha namicha riimootiin socho'u. Namtichi riimootiin socho'u Maccaaf Tuulamallee ganaa mataa miila isin irratti labsuudha. Warri Arsiif Harargee irratti har'ateettanii ilaaltan. Gaafa san immoo gaabbii waan darbiten fuutu odoo gaafa Harargee irratti waraana Shaabiyaatiif waraana Saaminoo Tsiggee labsu odoo wajjin ol kaane har'a kun hin ga'u jechuun gaaf sanin dhufa. Gaabbii waan taren fuutu immoo ummata keessa wajjin ka'a. Ummata keessa wajjin yoo gabba'u sodaattan waraana karaa itti cufa. Karaa bakka jiru maraan itti cufa. Ummanni Maccaaf Tuulamaa konkolaataan tokkichi akka hin sodaanne jecha qeerroo dhaggeeffadha. Qeerroon ala hin jirtani har'a mootummaan qeerroodha Oromiyaa keessatti. Oromiyaa kutaa 11 keessatti qeerroodha har'a mootummaan hin jiru. Namicha hattuu ummata mirga ofiitiif dubbate fonqolcha mootummaan irratti godhu edhan jedhaniitiin hidhaa ilmee likkii fi du'a namarratti murteessuuf nama eeggatu wanti isin teettanii walirratti ilaaltan tokko hin jiru. Ilmi Oromoo tokko yoo gara malee mana hidhaa keessatti isin harkaa du'e isin miidha malee isin eenyu hin jedhu. Cadhiftanii walirratti ilaalu. Wallaahi ila tokkoon keessan ummata keessan gadi yaaftan malee ummata mana hidhaa san keessatti namni tokko yoo du'e abbaan maan fedhe yoo kaduu taate isinuma miidha ilmaan Oromoo qulqulluu. Kaadha abbaan Oromoodha jechuudha. Kaawwan mushakkala dhiisaa nurra. Akkuma biyyi kana ilmi badaan garuma haadhaatitti gora ilmi haadha diinaa yoo jiraate. Kana waan ta'eef ummata keessaniin bayaa ummata wajjin jedhaani. Dubartoota wajjin bayaa dhaabbadhaa jedhaani. Asirraayyuu waan hin taaneef lallabaa ooltanii gabbayaati ummata keessan wajjin dhaabadhaa jedhaani. Yoo obboleeyyan keessanii miti dubartoonni Harargeeta gudeedamtu. Mana hidhaa keessatti daa'imman sabiyyiin ta gudeedamtu. Har'a akkam isinitti dhaga'uu dhaban. Nurran ga'u jettaniiti wallaahi balbala kutaa 11 irra akkanatti gadi naqa waraana Shaabiyaatiif waraana Saaminoo Tsiggee. Namichi ufiin hin jiru namichi fayyaan qabu namicha nadhitti olii gadi oofaa riimootii yoo isin dhagaa itti naqxe dhagaa saniin socha. Namichi Zinnaash. Kana waan ta'eef nama wajjin dhaabadha namni mataa qabu har'a ummata mataa qabu dhaabbolee siyaasaa warra mataa qabu mana hidhaa keessatti dachaasee eenyu wajji dorgomee eenyu wajjin taruudha. Warroota hattuullee bakka seentu halaallattu hattuun isa jala deemtullee. Hattuun isa jala deemte ummata miitullee bakka seentaniif qabrii seentan laalladha. Oromoon nama ol deebi'uu miti takka gadi ba'e. Abiyyi ima salphatta salphinni ilma sutuqa. Salphatu irra odoo yeroodhaan gadhiiftee qabsoo Oromoo abbaa Oromoo waamtee itti kennitee sii wayya.
ganaa salphatta ganaa waraanni ati ummataan ficcisiiftu kun ganaa si fixa ganaa sammuu keessa facaas niitiif sillee walirra si ajjeesa waraanni kun dhugaa sitti fakkaatin waraanni ati bar waraanni ati arsiif harargee lolchiifte waraana Oromooti waraana Oromiyaa keessaa yookaan Itoophiyaa keessaati miti bar waraana Bahar Daariitii fi waraana Shaabiyaatiin ummata keenyaan lolte bar ummata arsiitiif ummata harargeeti akkanatti si haftin se'in dhiigni obboleeyyan teennaa ka ati gabbaatee daqiiqaa sakandii takkatti dhabama goote ijoolleen teenna dhiigni isaanii akkanatti hafte hafanseen reeffi kee reeffa gadaa fi caala ta'uuf ta'a ilma sareedha ilma gadi galu ilma diinaa odoo ilma Oromoo ta'e odoo Oromoo abbaa irraa himattu sana irraa kabaatu taate har'a dubartii mana hidhaatitti galchitee ijoollee daa'imman hiriyyaa daa'imman teetii har'a gudeechisiiftu yaa ilma saree yaa ilma gadi galu Abiyyi yaa ilma kaasawun cabadaa yaa abbaa xamanjaadha yaa namicha afaan qawwee malee afaan biraan beeyne yaa bada sare yaa namicha mahayyimummaa keetiif gara manni barumsaa jiru waan hin beeyne mahayyimummaa keetiif namni tamaare biyya bulchuu hin danda'u jetteeni bar Jawaar Muhammad unkaanis dhiisiiti Oromiyaa dhiisiiti nama Itoophiyaa jedhamtu sabaaf sablammii tokko odoo hin dabarsine nama bulchu sammuu akka keetii dhoqqee kanan se'in sammuu Jawaari sammuun Jawaar nama biloonii mataa namaa hiikee deebisu jechaadha sammuun isaa nam tokko isaan hin tawaddaaddaru sii dhoqqee kana dhiisiiti warri qixa isaa baratee Jawaari hin tawaddaaddaru dhoqqee mataa dhoqqee har'a odooruhii qabaattee har'a Oromoo ganteetiin ijoollee Oromootiin dhiiga ilmaan Oromootiin lafee ijoollee Oromootiin gubbaa ol baatee ijoollee har'a achirraa ummata keenya marsaa meeqaffaa fixaa jirta rabbi siin haalolu qawwee ufiitiin lolli rabbii sirratti haa banamu ila wallaahi rabbiin lola ufii sirratti haa banu Abiyyi rabbiin siin haalolu yaa bada gantu yaa bada sanyii nafxanyaadha yaa bada sanyii Miniliki har'a dhagaa Minilikii boraafattee ummata keenya fixaa jirta rabbi si haa balleessu badi ati atuma badda badiin hayii tarti jedhani badiin ati ummanni badi siin jedhu kun akkan bannetti badda akkanumatti ati har'a edana nagaan bultee borullee akkanumatti jiraadha seete rabbi rallee sitti dhuftu akkaataa ati itti duutu rabbiin garaa haadhaa kee keessatti sii kalaqee jira akkati ummata keenya fixetti dhiigni ijoollee teennaatiif dhiigni ummata keenya imimmaan haadha tokkichaa dhiiga ijoollee teenya kuma jahaatamaatiin achirratti baateet ijoollee teenya kuma 100 achirra baateet har'allee ijoollee mateenya san sakanditti gabbaatee haadhaaf abbaa biraa gabbaaftee dhabama godhaa jirta yaa bada gadi galo yaa bada namicha mujrima yaa bada namicha murtaddi kanaatama amantiin atitti amantu nama fixisiin jedha yaa sare amantiin atitti amantu namaan ajjeesin siin jedha bar amantiin atitti amantu ruhii nama tokkoon baasin siin jedha bar Abiyyi Ahmed yaa ilma sareedha tu Abiyyi Ahmed kamaaliiti Abiyyi kaasawun camadaadha abbaa xamanjaa cinqillaatuun baloo ka akkanaa kanatti si marsee ta'a eessaan ilmaan Oromoo irraa qawwee wal fuuta yaa ilma saree yaa ilma gaddeemtu yaa ilma haadha diinaa abbaalleen diinuma saniiyyu ilma akaakayyuun diinaa ilma eessumni diinaa abbaalleen ka achiitiyyu ka eenyu kaasawun balaa jinnii saniiti ummata jinni ummata mujrima Oromoo dhumeen saabatuufiin hin taphatin ummata Oromoo Haile Sillaaseen ati achitti dhaabatte suniif ruhii itti afuufte suniif Minilikuu ummata Oromoo lafarraan fidhe kana beeki yaa bada gowwa yaa bada kuyyaa takkan baratin yaa bada mahayyimi ummata mahayyimi bada doofa Abiyyi Ahmed jechuun doofaadha doofaa barumsa hin qabne namni barumsa hin qabne waan san irratti muxxun jedha har'a mallasiin odoo ta'e ummata akkanatti fixee waan poolitikaa beekuuf irraa dhaabbata fixaa ummataa kana wayiin arragaaggaa yookaan silxaana san gadhiisa yaa bada gantu waa meeqaan nu gante aanoleen jiisuuf nu gante calanqoon jiisuuf nu gante qubee afaan Oromoota mallasi nuyi awwaalamee afaan malee afaan biraan dubbanni mallas nuu fide isiin irraa balleessitee gola tokko keessatti durboota teetiitiif akaakayyoota keetii nutti deebifte
yaa badi gadi galoo warri si jala deemtullee gadi galoowwan waan isin nyaattan isin argina ka iju qeerroon biyya alaa riskii isinitti cufte warra isa jalatti galee ummata keenya nyaatu waan isin nyaattan isin argina biyyeen isin haa nyaattu warri ummata keenya biyya keessa deemtanii basaastanii ficcisiisaa jirtan mircaa maaltu jira mircaan qilee bu'aa eenyu wajjiin nama maratta eenyu wajjiin teetta eenyu wajjiin mircaa deemsisu edda hattu gantu nafxanyaa ilmaan nafxanyaa durboota nafxanyaa biyya alaa keessatti ijaaratte biyya alaatiin siita karaakkaranii gombas qanaa jedhanii warri alaabaa lummuxxii qabatu sabbaa keetii maan nyaachifta gana shamaqqa qabteetiin ciqilee takkatti gaddeebita dhaabanni keessun guutu gana waan nyaachiftu dhabda gantoota har'a maqaa oromoo dhaattu ta afaan oromoo dubbatu ta keessi isaanii nafxanyaadha uf jalatti guurte gana waan nyaachiftu dhabda biyyeensi nyaatti gaafasan akka ati ijoollee ta'een harcaaftetti sillee gaafa tokko biyyeensi nyaatuun ooltu Abiy Ahmed yaa ilma shayxaana atu shayxaana sani warri yaada qabdan asirratti yaada biraatillee hin qaba nama ho'iitiifillee deebisuu barbaada warri nama arrabsitanii illee as jalatti dhuftanii nama arrabsuuf koottaam yoo nama dhayaan maqaa namaa dhayaan silaa nama tokko akka rabbiititti yookaan akka maleekaa yookaan akka rasuulaatitti ilaaluu barbaaddanii namni nuuf namuma akka kennaati jechaadha warra asirraa iyyaa'u nama arrabsitanii dhuftanii dantaa mataa keessaniiti nama tokkoof jettanii nama arrabsina namni itti dubbadheeti xiyyeeffadhee waa jechuun jedhu nama tokko malee nama lamaa miti nama tokko malee kutaa namaatii miti tokkoon keessan jira dhuftanii waa namaan jechuu tasmallee hin dandeettan nama maqaa maa dhooftan jechuudhaaf ayyaani wanna akka haala arrabaatiin illee odoon taane akka nama tokkootitti nama sanii waan jedhuu barbaada namni ani isaa miti garuu ka inni nama asirra miidiyaa kanarra nama arrabsiisaa nama oolu ani namni deebisuu fi barbaadu walabummaadha walabummaa jechuun baalagee nama walitti naqaa oolu gubbaa kanarratti dhufan kun yoo maqaa isaanii dhaan sakandiin turani maqaa isaanii yoo dhaan sakandiin turani walabummaa biraan gaa ijoollee warras keessa jirta walabummaa ati erga miidiyaa banattee miidiyaan kun ka oromoo tajaajilu jettee oromoo miidiyaa banatteerra miidiyaan akka ati nama achirratti waamtee nama arrabsisiiftuu miti miidiyaan nama hundaayyuu walitti fiddee ijoollee oromoo kutaa 11 keessaa walitti fiddee nama maraayyuu achirratti affeerteeti yaada wal jijjiirsiisa akka nu beeynutti miidiyaan garuu ati miidiyaan ati banatteetiin hin jette miidiyaa namaan arrabsitu miidiyaa nama kutaa nama tokko nama biraatiin arrabsaa ooltu asirratti walabummaa jechuudhaati baay'ee si kabajne guddaa tokko si kabajne yoo ati waan gaarii dubbattu wanni sagalee kee viidiyoo kee sheersii goona yoo ati immoo nama arrabsisiiftu deebinee nullee jecha gayaa sii kennina ati garuu dalagaan tee gubbaa kanarra teettee namaaf nama wal dhabsiisu namaaf nama wal waraansisu dalagaan tee dalagaa tana walabummaa yoo hin dhaabbadha jette dhaabbadhu ati dalagaa biraan qabdu nama asirratti miidiyaa banattee miidiyaa irratti nama arrabsiisaa ooluudha miidiyaa banatteetiin miidiyaa irratti nama waamtee haga nama deeggartoota ta'e bicha achirratti waamtu oromoo kutaa 11 keessaa nu maraayyuu affeeriiti achirratti nu dubbise kuni miidiyaan jedhamu kuni miidiyaa hannaa yookaan miidiyaa arrabsootiin beeyna malee miidiyaa warra si fakkaatan bicha achirratti bantee warri si fakkaatu bichaan achirra nama arrabsaa oola maaliif nama arrabsisiiftaati ati nama guddaa miti atiin guddattu yeroo maraati diqqama guddadhu waggaa 8 diqqaa ta'aa turte guddadhu amma si ga'e ati yoo sammuun kasi dalagu taate yoo dhugaan deeggaraa adda bilisummaa oromoo taate addi bilisummaa nama naa arrabsisiin hin jenne jaalmarroon nama naa arrabsisiin hin jenne qubaayyuus hin qabu nama arrabsin asirratti ol baatee oromoo addaan qooddee ati nama arrabsiisin nama irratti arrabsiisaa waraana arsiif harargee irratti labsame kana itti gammaddan achirratti ol yaatanii wanni isin dubbattan waan biraati jawaarii mana hidhaa keessa jiru akka duu jettanii murteessitan isin
dhaabbadha wanni kun isin baasu dhaabbadha maqaa adda bilisummaa Oromoo namni xureessaa jiru isin dhaabbadha yaa warra xuriidha kabajaa godhadha isin gaya iyyitanii kijibdanii wanni fidaa jirtan tokko illee jiru isin dhaabbadha isin miseensa adda bilisummaa Oromootillee miti deeggartoota adda bilisummaa Oromootillee miti YouTube laqaamiidha isin warroonni asirraa koomentii argatuuf asirra baatanii miidiyaa banattaniitiin fakkeessitanii afaan nama faajjessaa ooltaniitiin yoo namni dubbate namarratti oliyaatanii nama arrabsitan isin malee namni biraa hin jiru jaalmarroon nama na arrabsisiin hin jenne jaalmarroon nama dikses godhiiti nama fidiiti miidiyaa keetirratti na arrabsisiin hin jenne wanni ati nama fiddee nama asirratti arrabsisiiftuun maali eenyu ka gogaa uffatee deemu ka ammallee diggaamee deebitanii nu arrabsitan eenyu warri waraa gabbayeetiin Oromoo dubbatee hin beeyne eenyu ka yeroo mara isin ilmaan arsii tuttuquuf deemtan dhaabbadhu walabummaa dhaabbadhu inni kabaabar walabummaa walaa kabanyu ati Oromoo miti ati ilma haadha Tigreeti ati ilma haadha Tigree abiyyi ilaala ija abiyyiiti ilaala isinii dalaga isinitti hin fakkaatina walabummaa namaaf nama mataa walitti buusaa jira walabummaa dhaabadhu haga nama tokko haga namni nama kabaju si kabanyee jirra haga namni cadhisu si kabanyee jirra eenyu warri gogaa uffatu ati namticha ati gurbaan ati dheengadda achirra nu arrabsiisaa oolte waamte eenyu namni gogaa uffatee deemu ammallee jecha kana lammata nutti deebitanii nu arrabsitan kaleessa Jawaari dhamee jennaan gadi ba'an jette arsiin guyyaa takka duubatti hafteen beeytu waa hunda biraayyuu kaati nu arrabsuuf asirratti baate guyyaa takka gabbaaniin beekan Jawaari dhamnaan gabbaan malee jettee ati arrabsitu arsiin bar ummata Wallaggaa ka namichi nafxanyaan kun barbadeessaatiin hin ture bararraa gabbaatee iyyaa turte ijoolleen arsii har'aati addaan baaftee du'a Jawaarii warri hawwiisin dhaabbadha balaan isin deemtaniin balaa xiqqaadhaa miti dhaabbadha yoo dhaabanna jettan isin nam tokkollee miseensi adda bilisummaa Oromoollee ijoolleen bosona keessallee jirtu kana nuu jedhaa isin hin jenne cubbuudha dhaabbadhu ummata addaan baaftee ummata walitti naqaan waliin miidiyaa sobaa banattee asirraa walabummaa walaa kabanyu baay'ees jalaa cal'isaa jirra miidiyaa arrabsoo miidiyaa beera achirratti waamtee beerri nama arrabsu miidiyaa dhiira achirratti waamtee dhiira nama arrabsu maal jechuu ati amma nama Oromoo dubbatta jechuudhaati dhugaa rabbi ati Oromoo dubbatta namni Jawaariin du'a hawwa Oromoo dubbata tasuma Oromoon dubbattanii isin tasuma adda bilisummaa Oromootillee deeggartanii ka isin deeggartan yuutubiidha yaa laqaamii walummata maqaan dha'inaa isin hin arrabsinaa nama gogaa uffatan jettanii ka diggaamee nutti deebitee nama achirratti affeertee gogaa nu arrabsitu tasallee hin jiru yaa saree yaa guddaa keessa diqqaa bilginnaa naganaga'e kuni maali inni sa'aatii ummata ruhiin itti ejjetteetiniin ummata ruhiin itti ejjettee ummanni u'uu jedhee dhumataa jiruun ati achirratti waamtee kutaa tokko adda baaftee warra gogaa uffatu jettee nama arrabsisiifta yaa gantu yaa ilma haadha diinaa yaa ilma haadha Tigreedha warra addaa miidiyaan Oromoo eega Oromoo irraa dubbatu ani miidiyaa qabanu miidiyaa ijaarannee qabna miidiyaa wallaahi billaahi adda bilisummaa Oromoo qubatee hin qabu adda bilisummaa Oromoo ummata na arrabsisiin hin jennu ofii keetii gabbaatee nama arrabsite ofii keetii gabbaatee waan barbaadde haasoy kabajaa godhadhuutiin nurraa dhaabbadhu sa'aatii namni waliin arrabsineen sa'aatii namni waa waliin hin jenneen wanni ati gabbaateetiin gogaa warra gogaa uffatu jettee achirra affeertee gurbaa sun arrabsisiiftuufi maal nurra barbaadda maali wanti ati barbaaddu hin dhaabbadha jettu dhaabbadhu warroonni ijoolleen miseensonni adda bilisummaa Oromoodha deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo warri haqaan deeggartaniif warri haqaan miseensa adda bilisummaa Oromoo taatan kabajaadhaan isin gaafanna gurbaa kana nurraa qabaa gurbaan kun ummata walitti oofaa jira malee ummata walitti oofee ummata mataa nama addaan diigaa jira malee dalagaan isaa dalagaa biraati walabummaa haati isaa Tigreedha ilma haadha Tigree ilmi haadha nafxanyaati ilmi haadha Tigree eessatti Oromoo ta'a kijiba warri jala deemu isin jala deemaa malee warri ilma haadha Tigree tasuma jala deemnu ilma haadha nafxanyaa tasuma jala deemnu tokkoma isaan nuuf waan Oromoo waan keerii yaadan diigaa malee Oromoo tana keessa seente akka lukkuun midhaan haatutti bittinneessuu barbaaddaati yeroo mara gabbaatee jennaan nama arrabsita yeroo mara gabbaatee jennaan nama arrabsita hafuura baafatuu nama dhoggita namni kun nama kiyyaafi
adda bilisummaa Oromoo abbaan barbaade yoo komate ilma Oromootiif komate hin arrabsine namni bahee arrabsuun hamaadha nama ayeennullee nama arrabsu nama bosona keessa jiru har'a namni yoo komate nama ofii maali gabbaate ati nama arrabsuun achirra affeertee nama arrabsiisuun qoshashummaa keeti akkasitti kolfaa oolte inni akka jedhee gurbaan sun arsii arrabsee jennaan akkasitti kolfite yoo inni akkasitti arsii arrabsu san yaa saree odoo Oromoo taate atarra har'a odoo Oromoo taate yoo inni arsii akkasi arrabsu san akkasitti kolfita achirra affeertee yaa warra addaa walabummaa likiskisi warri si jala deemu warri akka misraaq tasfaayee fa'a gammachuun inni waraanni jechi isiin jette sun jecha yeroo tokko hidha nama kutuubar jecha namatti dhagaamuu bar qoshashummaa keessan hoggaa saddeet mulu waa'een qoshashaa malee onna biraan dalaydan isin lamaan keessattu akkam dasna jedhe waraanni yoo wallagga irratti ilaalan san akkam dasna jedhe waraanni Arsii Harargee keessatti labsame akkam dasna jedhe waan jedhuun qabu jette eenyuun misraaq tasfaayeedha tan jaarre isiillee dhaabbadhaa isin lamaan warra diiggaati malee warra ijaaruu miti gubaan keessan jawaarima isin bobeessa mana hidhaa keessa teettanii dhukkubni keessan isin jawaari wallaahi ani gurbaa kanaaf warra isa jala deemuuf gurbaa kanallee biltsiginnaan addaan illaan walabummaan biltsiginnaa dalaga mataan isaa namni nama diigu biltsiginnaa dalaga sa'aatii kanatti namni nama diigu Daani'eel Kibratii dalaga sa'aatii kanatti dhaabbadhaati walabummaa nurraa ummata Oromoo namni garaa walitti hammeessee yoo namni tokko asii waan tokko jedhe ibidda asirraa bobeessaa oolu isini nama komatu warri guruppii ijaareetin Facebook nama akkama waa maqama adda bilisummaa Oromoo maa jettanii warri guruppii ijaaree Facebook nama gubu walii gaddeemu dhalaateessan dhaabbadhaa isin yoo dhaabbanne jettan dhaabbadhaa keessattuu nurraa ati akka keetii miti akka warri kee gantuu ta'eetiniin nafxanyaa jala dacha'ee miti Arsiin dhumataa jira Harargeen dhumataa jirti nurraa dhaabbadhu ati har'a sa'aatii kanatti gadi baatee warra gogaa uffatu jettanii wal arrabsitanii wal affeertanii nu arrabsu maaliin barbaachise walabummaa wallaahi billaahi inni kabaabar walirraa haa dhaabbannu walaa dhiifnu tana durallee akkatti nu arrabsaa turte garaa keenna keessa jira waan ati jettee nu arrabsaa turte dhaabbadhati nurraa gurbaa kana miseensonni adda bilisummaa Oromoo warri haqaa jechuudha warri seeraan miseensa taatan warri haqaan deeggartoota adda bilisummaa Oromoo haqiiqatti taatan gurbaa kana nurraa dhaabdan nurraa dhaaba gurbaa sa'aatii keenya ijoolleen teenya daa'imman harca'aa jirtutti gurbaa sa'aatii kana manguddoon harca'aa jirtutti gurbaa sa'aatii olomaan keenya harca'aa jiranitti gurbaa kana nurratti safaaxaa jiran nurraa qabadhaa warri adda bilisummaa Oromoodha qabadhaa yoo deeggaraa keessan dhugaan ta'e namichi kun isin deeggara natti fakkaane nu dhiigaa jira malee deeggaraa miti walabummaa maqaa walabummaa jedhu moggaafatteeti ummata addaan caarta akka lukkuutitti maaltu jawaarii mana hidhaa jiru isin bobeesse jawaar alan jiru bar mana hidhaa keessa jira maaltu isin gube dhaabbadhaa yoo hin dhaabbanna jettan Oromoo addaan diiguu dhiisaati dhaabbadhaa kijibni keessan uguriinuu isin naman ga'u waggaa 8 asirraa kijibde walabummaa faayidaa takkan finne ati kijiba kee dadhabne arraba kee ati immoo miidiyaa arrabsoo banatteetin irratti nama arrabsitu miidiyaan kayoo banatanii jedhan ka ilmaan Oromoo gosa kutaa 11 irratti affeerani laali abbaan daamaa si as banate maal dalagaa jira abbaa daamaa irratti laali abbaan daamaa maal hojjetaa jira eenyuun faachirratti affeeraa jira hamaallee biltsiginnaallee Oromollee hunda isaaniitu fidee achirratti affeeraa jira laali nama jalaa baradhu yaa bada ka miidiyaa arrabsoo banatee asirraa nama arrabsaa'u yaa bada hinaaftu a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim ani walabummaati fakkaattonni isaallee warri inni sheer godha warri isaallee sheer godhaa ooluuf warri inni sheer godhaa oolullee biltsiginnaa natti fakkaatan homa takka abiyyiin addan jiran marti isaaniitu abiyyiin adda jiran jedheen eegu Daani'eel Kibratiin adda jiran jedhee isin eegu kabajaa kee godhadhuuti suutatti deemi akka malee tarkaanfataa jirta suutatti deemi dhaabbadhu nurra baay'ee si dandeenye hoggaa 8 asirraa nu arrabsaa turte akka gaafa Jawaar Oromoo Faristii ol ka'e Arsii tana odoo arrabsitu har'a geette har'allee waa hafaniif sa'aatii warri keessan biltsiginnatti galee dacha'ee rafu
sa'aatii shawaan dacha'ee rafu sa'aatii ijoolleen arsiifan argee dhumattu ati nurratti gabbaatee warra gogaa uffatu jettee asirratti nu arrabsiita diqaalaa akka keeti diqaalaa ilmaan haadha nafxanyaadha warra haadha nafxanyaa dhaabadha abbaan keessanuun shakkisiisa sa'aatii kanatti unkaan haadhaa miti abbaan keetu hin shakkisiisa akkati dalaydu kanatti walabumma hin dhaabbadha jettu nurraa dhaabbadhu hin dhaabbadhu jettu sitti gadi himuun barbaachisaadha gara barbaaddeen illee yoo dhufte miidiyaa banatanii miidiyaa arrabsoo banattee irratti nama arrabsita yoo xiqqoma isii namni waanuma adda bilisummaa Oromoo bismillah jedhee adda bilisummaa Oromoo maqaa dha'e xiqqoma isii komii namni siituma dhiyeeffate arrabni isaanii arrabaa miti arrabni isaanii maal inni kun musiibaa nagana gaggawu maal nama arrabsuu maa barbaachise yoo namni nama ofii komate wanjala yoo namni nama ofiitiin nama kana jedhee maqaa dhayeetiin abdii irraa qabna namni kun maal ta'e yoo jedhe wanjala salphinnaa miti abbaa fedhe waa jedhuu danda'a Oromoon abbaa fedhe komatuu danda'a Oromoon Oromoodha nu akka Oromoo taanee jiraanna malee akka dhaabaatii miti garuu akka dhaabaatitti illee waraanni bosona keessa jiru sun dhiiga kenna akkuma kenna isaan illee ruhii qabani indee ati mo'arra ol baatee waanuma dhaaba kan nama jibbisiisuu soqommanni kunni faayidaa biraan qabdani adda bilisummaa Oromooti hooggantoo miseensota adda bilisummaa Oromoo ummanni kun adda bilisummaa Oromootitti nama faalaa jira malee dalagaa biraan qabu innanyi YouTube laqaameewochin takalaakalu kanya warra YouTube guuratu kana dhaabaanurra laali achi misraaq tasfaa'ee ka walabummaa jala deemtu miidiyaa biraa irratti na seensisaa jedhiiti dubbadhu walabummaa bichaa jala deemtee akka dhirsa keeti walabummaa jalatti shaaffadaan ooliniiti laali jijikiyyaan akkamitti dalagaa jirti tasuma mucattiin sun nama tokko addaan baaftee beekti jijikiyyaan Jawaarii fi waraana adda bilisummaa Oromoo addaan baaftee beektu Jawaarii fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo addaan baaftee beektu isii jalaa baradhu biyya guddatte keessa teetteen yoo sammuun konkaa ta'e faayidaa siin qabu bakka yoo gabbaatee jedhan arsima kana halee dhuufama arsii kana boccokaniin soqanuma arsii kana waa jedhaniin soqan dhaabbadhaanurraa dhaabbadhu walabummaa warri keessan biltsiginnaa jalatti galeetiin hin luka biltsiginnaa dhiqaa jiraa barka ati arsii irratti duultu ka arsii arrabsisiiftu miidiyaa keeti irratti waamteetiin walaa kabajnu yoo suutatti deemte wayyaa natti fakkaate bilginnaa akkana kana dhaaba bilginnaan akkanaa kun isin baasu bilginnaa akkana kanarraa dhaabbadhu ati nama guddaadha uflaali bakka kaleessa jirtu har'an jirtu kabajaa odhadhu walabummaa biraan nagaa warroon as keessa jirtan kunni eenyutu seenuu barbaadaa eenyu namni seenuu fi lakkoofsa tokko barreeffadhaa namni seenuu barbaada warroonni seentanii yaada kennatu barbaadani lakkoofsa tokko kennadhaati seenaa warri seenuu barbaadan ani waan walabummaa kana asuma irratti dhaaba walabummaa jechuun nama addaan diiga malee walabummaa jechuun deeggara adda bilisummaa Oromootii mitillee miseensa adda bilisummaa Oromootii mitillee adii walitti hin qabnu adii walitti hin qabnu namni biraa namni seenuu barbaadan ni seena ati deeggara adda bilisummaa Oromootillee miti miseensa adda bilisummaa Oromootillee miti adda bilisummaa Oromoo bakka ati jirtus hin beeku maaliif ati abbaa arrabsooti abbaa arrabsoo dhaaba ofiitiin hin xureessu adda bilisummaa Oromoo kabajaa qaba nama arrabsu na arrabsaa isiniin hin jenne adda bilisummaa Oromoo nama guyyaa takkaayyuu nama na arrabsaa isiniin jedhee isiniin waamanne adda bilisummaa Oromoo warroonni asirraa nama arrabsitan si kennee abiyyi immoo maal godhu na bira dhufe akkanaan kenna ergataa bara adii walitti hin qabne warroonni ergatan baay'een keessan adii walitti hin qabne adii walitti qabaannu malee aad jennee wal gaafannee adii walitti qabaannu malee seenuu hin dandeettanii adii walitti hin qabnu warra adii walitti
قمنا سلي عادي ولت دلّا نملي عادك أبدأ عادك أنا رت نملي عادك أبدأ وري عادي ولت قمنون كوتا وري عادي ولت قمنين سينون دندتني نانغافتنا ورا عادي ولت أبو بيتشاتو أسرت أفهمني كسورة بيجي ركعت رشاد دميت جرمتو بدسي أنا فتى عادي جولتين قبل كوت سين نمني أما قافت تسيك النجرة أكن ماني نرجعتنا أو كان يوسين يورجعتني جتاني كبدا مالي فين كبن يو فين نرجعتنا فين كبتان بدسي أتيف كرشاد جرمتا كسورة بيجي ركعت تكون في النبران نوفيس واتك ولتين قبل أيه أيه تلي قلتون فيديو اللي أما نضيفه عندنا في أيه يا دواء الرفسو جوهر رت ديما جرو في أرسل رت ديما جرو أكاسو مالي ولا بما دبتشا جتنا فكات كان رتي أنا الآن واني يادا كنا تشوف بربادو ولا بما سلعتو يورا ديم تاني قحام garuu mootuu gochi inni hojjechaa jiru nama hin ga'u arrabni inni nama arrabsaa jiru hin ga'u ati waan isaan jedhu akka nama tokkootitti jechuudha miidiyoo arrabsoo kan banattee sa'atii 24 achi dubbaa miidiyaarra afaan bantu arsirra adabatu godhu jedhaan أيه arsiin sii qixaa miti maalummaa arsii hin beeku eenyummaa arsii hin beeku silaa maalummaa arsiititti eenyummaa arsii beekte sa'atii 24 miidiyaa barateetti afaan bantee nu arrabsitu. ittiin haadha Galgalas ganamas hordofaa jiru. Nuti garuu arrabsoo fi iddoo hin qabnu kaayoo keenyaaf jecha callisne malee namni deebisii kennu baay'eedha. Namni deebisii kennu hedduutu jira garuu deebisii kennuu hin barbaanne malee erga diddee dhufte gadi garagaltuun akka tanteessituun arsii waa jechuun dandeettu. Arsiin dhiira miti dubartiin isaanii gootummaa qabdi warra gootummaadhaan beekame. Si dhagaa yeroo hedduu ol baatee yeroo ati joohariin arrabsitu jooharii kaayoof qabsaa'ee dhugaaf qabsaa'ee jennee sirraa callisaa turre bara si dhaga'uu dhabnee miti joohar bara afuuftuu akka tanteetii sanatu achi keessatti galche. Eeka Miidiyaa banatee walabummaa jechuun duraan dursee walabummaa jechuun haati isaa Tigreedha bar walabummaa haati isaa Tigreedha ilmi haadha Tigree akkuma Abiyyii kana jechuudha ilmi haadha Tigreedha Oromoon ta'u kana beekaa Oromoo warri isa jala of dhooftanii wanni inni isin jedhe isin gammachiisee gammaddanii kolfitanii amma kadheen gaddamoo kaleessa arsi gurbaa tokko achirratti affeeree achirratti warra gogaa uffatu jedheetini nu arrabsaa'u namitti takkallee jaartii dullatti takkallee bakka isaan fidanii ani beeku isinleen akkasuma walumaa qabaniituma reefii kana jawaaridhamee jennaan gadi ba'an malee yoom gadi ba'anii Oromoo wajjin Oromoo akka nama sabboonaa fakkeessanii ganama galgala gabbaanii arsii kana arrabsuu barbaada maali arsii kana irratti duulumaa barbaachisa sa'aatii ijoolleen arsii harcaa jirtu kana sa'aatii daa'imman teenya dhumataa jirtu kana maaliin barbaachisa gurbaan kun nama affeeree achirratti nama arrabsiisu argaa jirtan hundi keessan odoo ijoolleen keenya dhumatu nu afaan nama arrabsuu nu qabnu gadi baanii adabadhu arsirraa gadi bu'i warra diqaaltota achirra guurtee nu arrabsiiftu immoo adabsiifadhu
miidiyaa rakkataa ittiin gargaaruuf ummataaf sagalee ta'uuf saba ofii fi sabaa fi sablammii ittiin affeeruuf malee miidiyaa kabanatuuf ilmi namaa arrabsoo miti. Ati irra Jawhariin arrabsitu hoffaa eessa getta Jawhariin arrabsita maalirraa Jawhariin arrabsita kophee bakki inni kophee Jawhar jettee deemteen geessu bara achi gubbaa dhaabattee nama arrabsita miidiyaa banattee uffata uffattee isiniin akka nama dhiira yoo taate gabbaatee loltu ture dhiiroo taate achi galtee isiniin bakki inni jiru san dhayitee hin loltu dhiirummaa miidiyaa gubbaa miti dhiirummaa miidiyaa gubbaa eenyus lee ta'ee bara haga kee afaan banuu namni wallaalee sanuu yoo isa tuqan bariyyuu benadhee yoo isa tuqan sanuu fakkaattonni isaa yoo isa tuqan yoo sun nama jala duuddi bar nama arrabsu fakkaattonni isaa warri haadha musakkalaa warri abbaan isaanii musakkalaa sanyii gama gamaatti walitti dhufee biyya balleessaa jira bara warrin ijiitutu hunduu warra maalummaa qabsoo hin beekne qabsoon akkamitti warra hin beekne eessatti qabsoomnaa warra hin beeknetu afaan bana warra hin dhageette malee qabsoo hin argin amma adda bilisummaa Oromoo namni nama jibbisiisaa jiru eenyu jara kanaa bar way ijoolleen muka keessa jirtu so way jaalmarroon nama na arrabsaa isaaniin jedhe way jaalmarroon nama kana waa jedha isaan jedha way kana quba qaba kolkollee quban qabu bar mucaansu tunni yaada baraatti bar inni wannuma fedhe ta'e waraana abbaan waraana nama na arrabsaa isaaniin jedhu abbaan waraana nama si arrabsu nama illee na arrabsaa oduu isaaniin qabu kunniin ummata yuutubii guuratutu warra na argaafatirraa ba'ee iyyaa oolutu nama arrabsa malee tasuma ijoolleen adda bilisummaa Oromoo warri waraana muka keessa jiru nama tokko na arrabsaa Oromoo addaan baasaa isaaniin jiru kunniin bilginnaa isaaniitiif gabbaanii nama arrabsaa oola. Kuni barri abboo saba hin xiqqeessin laal jaalmarroonni sirnaan qabsaa'ee akka dhiiratti dhiirummaan qabsoof baala mukaa nyaataa jira akka kee shilingii fi subunii yuutubii gubbaa buufattuuf jecha iyyaa hin oolu. Okay? Sabni Oromoo abbaan fedhe qeequs ni danda'a waan ka isaanii ta'eef. Abbaan fedhe komachuu ni danda'a waan ka isaanii ta'eef. Abbaan fedhe waan fedhe jechuu hin danda'a waan abdii irraa qabuuf. Kanaaf ati afaan hin baniniiti. Yoo subuniif shilingii guurachuu feete Oromoon si gargaaruu hin danda'a. Amma booda ol jettee maqaa arsii hin kaasin maqaa Jawhar hin dhayin. Jawharini isi warra akkatti iyyu kanaa fi biltsiginnaan Jawharin sodaa fiite malee Jawhar haga turii kottee jalaa badii qabaate miti. Isinii kennaafachaa warri lakkoofsa tokko kennatu kun. Hangaan xurii kottee jalaa badii qabaatee osoo hin taane biltsiginnaan sodaatte sodaa ofii hiite. Jawharni ba'ammoo Jawharin walabummaa tokkorra lamar walabummaa har'arraa kaatee maqaa arsiitii fi maqaa Jawharin kaasee. Ar'arraa kaatee maalummaa arrabsanii bar warra gogaa uffatanii bar akka isaanitti bilginnaa isaanii miidiyaa baalagee banatee bar ufillee baalagee irratti nama arrabsu baalagee kunnu kana miidiyaan jennuun bilginna miidiyaa bilginnaa. Gogaan arsiin uffattu kami gogaa saree sittaa uffisanii jaldeessu. Seenaa arsiin beektu bara. Waa'ee arsiin beeksatti seenaa waa'ee Oromootuun beekuun kan seenaa arsii beekuu dhiisi warra mee amma ijoollee warra nuu kenni jedhan kanniini kennaafi. Okay, galatoomii yeroo dheerallee sirraa fudhadhe naganaa kana. Ayyee atillee nagaa jiraadha. Anawar qabadhuuf ergattee ofiin qabattu. Halo. Kottu asiin si seensisaa Anawar ka jedhamu kennee hin seenne. Hayyee nu jedhu. Asitti namni seenee jira. Sagalee kee osii qabu dubbatu barbaadda? Hayyee.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمت وسين سواجرا تقوسي. الو. وان تقادا بلاد ومتا تدك بمالي وان تقادا وان تجران تبي أفان تجوبي تبتدونا يرامبودا نسر. وان إنسان يرامبودا نما تقرقته نما عرب جل في جنيه دعاء جس هم يرون في جري أورمو بنا راسيتومي يرون نما تقوبجة ولينا تدوراني مدي كيسر تو يولن أرسي جورا كواهم تكلم تاجرو ijoollee maqaa arsiitiin baafatteedha. Argitee amma gurbaa eenyu walabummaa Oromiyaa akka jiran sana ani irra ilaalu akkuma kan dhiyaatu. Ta'a abbaan cabbiga Oromiyaa jaballeessee jedha. Warrumaa irraa jira Kamaal Galchuu warra kutuu Jawaar illee amma dura arrabsaa ture. Jawaar mana hidhaa keessa jiraaf akka nama Jawaar Kamaal ijoollee namni takkaatti godhama. Kana dhiigati namicha uummata Oromoodhaa fidu kana. Namoonni baay'ee jira kan ilmaan Oromoodhaan dhugaa jira yaada yaa uummata keenya warra feesbuuk irraa kana hadaraa rabbi amaanaa rabbi waan ani isin jaamu. Namni tokko akkuma isin argite Jawaar jaalattan kana akkuma Bakkalaa jaalattan kana namni Kamaal Galchullee jaalatu jira. Garuu kaayyoon keenya Oromoon bilisoomuu Oromoon du'a irraa ooludha. Ilmi Oromoo badii takkaa malee ajjeefamu walumaa galaan namni feesbuuka kanarra jiru. Kana dhiittanii namicha uummata Oromoodhaaf waan atti fuula deeffadha hagara suuraa namaa gadi galabbatu kaan goota kaan gadhee jechuu dhiisa yeroon tu yeroo kanaanis yeroon gizee argite katu araarama kadhatanii ka'idhame yaa rabbiidhaan hubaasa jedhanii waan dandaniif uummata ofii bira dhaabatan. Kanaaf jechuudha kana ajandaa godhatanii naasa'inaa namicha riidee biyyarraa nama hidha jira biyyarraa nama ajjeesa jira waraana bakka walitti dachaasina waraana nafsanyaan qabdu hunda Oromiyaa keessatti dachaase ummata hidhee irra bitee ajjeesee irra deeraraa jiru. Osoo kun akkatti jiru yeroo ammaa kana yeroo kun namni kun ka Daawudiin ajandaa godhata fuun immoo Kamaal Galchuu ajandaa godhata. Warri lachuu angorra hin jirtu Daawudillee angorra hin jiru akka ilma Oromoo tokkotti mirgi jedhaa kabajamuu fi qaba. Akka ilma Oromoodhaa itti keekamee yookaan itti komatama tokkotti komatamuu qaba. Namoota sammuun hin dalane jala deemanii arrabaan dhugaa jetti jedhanii koomentii laayikii warra barbaadu wal ba'u warra dhugaa Oromoo dubbachuun barbaadu warra na argii qofaaf wal ba'u jala deemtanii ilmaan Oromoo akkaaniin boo'inaa isiniin jedhan kaan biyya kana obboleetti biyya galatoo. Ayyee Allah ishee asallee galatoo. sii kennee jira kunoo qabadhu yoo isin erganillee hin qabattan rakkoon keessan. Ani fate adii walitti hin qabnu. Naasir ka jedhu kun ani fate adii walitti hin qabnu. Warra adii walitti qabnuun bichaadha malee yoo adii na gaafattee si deebise sanuu yoo nama nagaa taate adii walitti hin qabnu siinillee. Warra nagaa qabu warra waan Oromoo dubbatu yoo natti ergattan isinii deebisaa adii keessan garuu nama arrabsu adii tasuman deebisuuf. Namoonni baay'een ergataa jirtan adii walitti hin qabnu. Kottaa namni anaaf aniif isin adii walitti qabnuun seenaatiin gaafadhaa isinii deebisa. Warri walitti hin qabneen immoo hin dhufina. Si ergee jira qabadhu. Namni gariin ergatee sodaata bar. saddeet adii walitti hin qabnu aniifati. Haa hin qabna. Saddeet qabi kaasi.
warri aniifisin aadii walitti hin qabnu lambara lama barreessa yookaan saddeet barreessa warri aadii walitti qabnuun jechuudha. Aadii walitti hin qabnu atillee hin qabnu. Namni walitti qabnuun aadii walitti qabnaan beeytan lambara lama barreessa. Hello? Hello? Huh? Hello? ايوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. 3 ساعة. مالي يادك أبدمو مالي. ها؟ ما جد. يادك أبات الله في رجرة. أنا جرينا نقافت. ما لقوت جرينا كي ما تسنك. أدو. كجيبا. جرو مال فكات. واي جروكي يا نقافت سنجل. جروكي أنا توفتا. fakkeessitu saddeet ka barreessi shaalloon dhufe qoo shaalloo seensisa maal ta'e ree maa akkana ta'e nama biraattu jala jira baay'ee ati jalaa keessa qabataallee dubbataallee hin jirtu bayi keessa Hello. ايوه Akkami nagaa qabda? nagaa alhamdulillah Akkami nagaa waan bareeddu jirtanii beekte? ayyee Akkanaati mootummaa kana laafuuf hin ta'u beekte? Wanta jiru waan argame hunda waan jira hunda isin warri gartee wanni gurguddaa qabdan kun waan biyya keessa deemaa jiru. Eessaa'u waan shamarran Oromoo irratti deemaa jiru. ayyee Kana akka gaariitti akka nu saaxiltan uummanni Oromoo rafuun qabu. Amma biltiginnaan muddamtee jirti. Qabeenya namaa waan isaan godhaa jiran amma laalu. Qabeenya namaa kaanis galaanatti qajeelchanii kaan maal godhanii kaan rakkoo godhu jiran keessaa'u dhalaa teenya manatti itti seenanii guddeetaa jiran. kun beekama maal kun beekama daa'ima waggaa 13 fa'a amma mana hidhaatitti galchanii daa'imman waggaa 13 fa'a gudeedan jedhan Wallahi daa'ima amma namaan an beeku daa'ima ilmoo xiqqashoo qabanii karaa irratti itti taphatanii jiru. yaa rabbi Kana poolisni amma poolisa naannoo Oromiyaatis uummanni Oromoo laal poolisiin naannoo Oromiyaatis akkuma naftanyaa taatee jirti ni beektaa? beekamaadha amma isaaniin lafti baddee bar poolisii naannoo Oromiyaati barka lafti baddeedham Poolisii naannoo Oromiyaa osoo ajaje mootummaan ta'in ajaje mootummaatiin alatti fadhii isaaniitiin uummata Oromoo irratti agarteemi. Gochi gara jabinaa namni poolisii shaabiyaa uummata shaabiyaa kanaa fi ka asaaminoo tsiggee ka baardaarii kan eenyutu argisiisa poolisii naannoo Oromiyaati bar Poolisii naannoo Oromiyaati. Poolisii naannoo Oromiyaa wallahi poolisii naannoo Oromiyaa amma diina Oromoo guddaa kataatee jirtu poolisii naannoo Oromiyaati. Akkuma taanee agarteemi uummata Oromoo jilbiifachiisu. Abiyyeen biraa deema. Abiyyeen amma muddamee jira. Orogaltummaa biyyoota meeqatti ergachaa jira. Ni dadhabe malee. Amma akka daddageenyu kara Dubaay kanatti orogaltummaa ergachaa jira jedhanii kanallee qeerroon itti muddee warri Dubaay keessaa'u warri Dubaay ergaa nu dhageessisa.
abiyyiin biyya san dhufee akkana intiisan gahan korogaltummaa hin argan. kolagaltummaa dawlaa arabaa keessatti akkamitti argatuu hin danda'u indee hin dhiifamu akkanatti ummata fixee waan inni godhu kana dhagaa jira mootummaan Dubaay illee bara argaa jira waan inni kolagaltummaa argatuu hin danda'u sa'aatii kanatti eenyu isa dhiisa qeerroon bakka argite Harkachuu hin danda'u. dhumti. Harkachuu hin danda'u. Silattuu beetee karaa Awurooppaatiin Awurooppaan jala karaa cufattee jirti. Muddamee jira. Yeroo muddame kanatti Oromoon jilbiifachuu hin qabdu. Oromoon duris takkaa diinaaf jilbiifattee hin beektu. Oromoon takka diinni si cabsee hin beeku Oromoon cabsamamte malee Oromoo duraanillee Oromoo cabse malee diinni tasumaayyuu cabse Minilik illee Hayila Sillaasee illee mootummaan kamuu Oromoo cabsee hin jiru. Minilikuu takkaa Oromoon jilbiifan. Jilbiifachiin. Arrasi Takkaa jilbiifachiisee hin beeku. Oromoon izni rabbiitiin. Oromoon uummata miskiina waan akka isaa irraa hin qabu. Akka waaqoo guutuu ilmaan itti guddifannaa jee nuti nammoo ilmaan itti hin guddifnu gabrummaa itti dhabamnee iddaan buqqaafna malee. Gabrummaan irratti dhaabbatti malee ilmaan amma booda ilmaan itti guddatu takka illee hin jiru. Gabrummaan asirratti dhaabbatti. Uummanni Oromoo keenya immoo qabsaa'aniin kufaa qabsoon itti fufa ka jedhan tokko dhaabuu qabaatan yaada akkanaa kana qabsaa'an hagayoo miititti kufa hagayoo miititti kufee qabsoon itti fufa. Qabsoo kana jecha akkanaa kana uummanni keenya yeroo baay'ee itti fayyadama. Namtichi kun afaan Oromoo dubbata waan nu jennu beeka. Aadaa Oromoo beeka. Waan kana ta'eef jecha akkanaa kanallee Oromoon sammuu ofii keessaa haquu qabaata. Yeroo baay'ee namni keenya kana waan akkanaa kana jedha. Hattuu guddoo natti feroodha ni beektaa? Isinii kenna qoya warri kenni gaafattan kun isinii kenna. Namaatu gubbaan si gaafate jenqaa jiraansaa hayyee sirraa hin gabaabsa. Sirraa hin gabaabsa hayyee. Akkasii qeeroon jabaadhaa wal dhagaa keessaa warreen gartee amma irra guddaa namni warri tuulamaa warri maarree kana jedhan. Garuu nafxanyaanii fi wayyaaneen adda Oromoon waan beekuu qabdu ni beektaa? Hacuuccaa Oromoo keessatti nafxanyaanii fi wayyaaneen adda amma wayyaaneen dilas gabbuutee Oromoo maal akka keessa taate kanan beekan uummanni kun nu keessa jiran ganda keenya keessa jiran. Oromoo nafxanyaan qabeenya saamte malee barila wayyaaneen qabeenya keenya zarafuuf qabeenya keenya saamuuf malee eenyummaa keenya nurraan fuune bara wayyaaneen kana beekuu qabaata uummanni Oromoo. Wayyaaneen ammaas dubbannuun kana heeyyamoo wayyaaneetiin dubbanne barne. Ammaas laal nafxanyaan Minilik irratti aanu galtu. Minilik gaafa dura dhufee walloo weeraru Oromoon guutuun itti eeyti. Hanqa walloon jilbiifachiisanii bara meeqa achirraa dabree ogguu shawaa fi maal fixe amma gaafa silaa abiyyeen dura labsii yeroo kumaandiboostii wallagga rabsu Oromoon guutuun bakka takka kaatee akka ammaa kana sochoote ta'e dabareen tun nama hunda manatti hin geessu. Ammallee taanaan forsaa bareeda qabdi Oromoon irraa dura dhaabbachuu qabdi. Oromoon kutaa 11 guutuun wal faana dhaabatuu qabaatti. Oromoon kutaan 11 kaatee wajjin dhaabatuu qabaatti. Oromoon wal bira hafuu qaba. Osoo wal jalaa namne amma duula takka kanneen dhaga'u warra Jimmaa jira. Warri Jimmaatis Oromoon qulqulluun inuma jirti. Warra asirraa feesbuuk irraa bajjoo kanaa miti beeku. Kun Jimma bakka bu'u. Kanneen galtuun ijoolleen Jimma sabboontonni ijoolleen dhugamaan Jimma taate sabboontonni akka jiranii maneedhaa keessa jiran. Jimma keessa Oromoon jirtu mana hidhaa jirti. Sabaaf sablammii abiyyiin ofiitiif Oromoon nu buqqiftiif sodaatu Oromoon sabaaf sablammiin buqqisu itti fakkaate malee warra isa saniif sodaatu isa qarqaaraa jira malee sabboontonni Oromoon Jimma ijoolleen qulqulluun akka jiru mana hidhaatti oggoramanii jiran. Hundi oggoramanii jiran warri tuulamaatis akkasuma. Warri tuulamaatis amma namni takka warri tuulamaa waan baay'ee gan hundaa miti amboo waan beekaniif waan sodaatuuf warri amboo akka gaafa haacaaluu galaafatanirraati amboo hidhamee jira. Amboo waraanaan hidhee jira balbala maratti. Kutaan kun immoo beekaaditi. Amboollee burraayyuullee akkasumas marsanii jiran. Amboorra laala namni takka waraanni bakka hin jirre hin jiru waraanni bakka maraa jira amma sa'aatii kanatti waraanni bakka hin jirre hin qabu. Garuu akkuma Oromoo uummanni shawaadhaa odoo gaafa dura bismillaa jedhee Oromoon asirraa gabbee mucaa tokko jira beeyta hurrii gaara cilaalu bishaan magafarsaa kana nurraa kutaa jedhaa ture.
dhaga'uu didan gurra kennuu didan odoo majjawaadhe akkuma jawaar faayidhamee Hacaaluu galaafatanii bishaan gafarsaa akka citu jedha dhaga'uu didan odoo kun martuu itti galiin ummanni shawaa socho'u dideeyyu ummanni shawaa ka Hacaaluuf hin socho'in eenyuuf illee socho'u. Ummanni shawaa bakka tanatti koomii qaban keessaa ummanni shawaa silaa irra daadhii galaan harka isaanii du'e hin dubbanne silaa gaafa daadhii galaan du'e gaa Hacaaluu dura silaa gaafsan akka ammaa kanatti Oromoon keete isaanuma cadhisan malee lammaffaa Hacaaluun hin nyaatamu ammas wanta kaan Oromoon biraa duutu isaan cadhisanii rafuun isaanii baay'ee nu ajaa'ibe wallaahi yoo akkanatti ijoolleen har'allee dubartiin baateef ijoolleen sabiyyiin xixiqqishuun baate Harargee keessatti waan Hacaaluu afaaniin buufatan waan Hacaaluuf siidaan Hacaaluu Finfinnee keessa akka nu dhaabatu Hacaaluun akka nu maramameetiin dhugaa namni Hacaaluu gala sabiyyiin marti yoo kana jettu yoo gandi mucaa kanaa cadhisee rafu namatti dhaga'ama. wallahi nama dhaga'ama. Gaafachaa warri ergi jettan isinii erga kalaa isinillee hin baasii jala. Amma kalaas ajee yoo namni si wanta godhe akkasi warri tuulamaa silaa namni cicciramuu qabu alatti isaanii bakka amma Harargee fi Arsiin akkanatti alatti baatee wanni ta'u kana isaanii dhiisi isaanii sittuma geessi dabareen ni geessi dabareen Wallagga mudatte beeku qaba. Nafxanyaan eenyuufuu hin loogamtu Oromoo ta'uufi malee Oromoo ta'uufi ka gocha kana nurra raawwachaa jiran malee yaa shawaan akkana Harargeen akkanaaf miti. Akkanaafi miti Oromummaa kennan salphataa jirra Oromummaa kennan wal faana ka'uu qabaannaa jenna akkasitti. Akkasi amma laal sirna nafxanyaa guujaan nafxanyaa amma namni waan biraa fudhata Oromoo warri sirriitti wanni hin taane nafxanyaa jechuun humna qawwee jechuudha waan biraati miti. Qawweedha nafxanyaa jechuun abbaa irree jechuudha. Abbaa irree jechuun waraana humnaan loogii takka malee naasuu takka malee nama ajjeesaa ture sanuma nafxanyaan. Gaafa uummanni keenya qawwee hin beekne qawween uummata keenya irra duulanii garuu saniin harka kannisiisuu hin dandeenye.